Tegeenya. Dhala deemtanuu fidaanii ala keessaa jee fidaanii. Yoo dhiira taate seeratti dhuftee dubbattu fidaanii ishee godhaa. Amma toofiki gastii isaa irratti osoo hin taane asirratti fidaa dubbachiisu gastii koratti naaf si'a jedhu asa fidu. Soba siin jedhe eessatti ala keessaa jetti dubbate hin sodaata siin jedhe barbaaduna. Eessatti dubbate. Toobe dhuftee afaan hin baneeti. Wallahi Aleksi taayee dagastii koo fidee gaafadheera wallahi maqaa rabbee. Suma dhugumaa. Asirratti fida qoyga. Natti ni jenna laga adiin tokko faaduu na kabajaan azaajii keessan akka jimmaatti saroota na kabajaa dura. Mushoo. Amma ajajaa keenya yoo taate nurraa dubbadhuuti amma. Ajajaa lafee masa jimmaati. Qoy amma fida ammatti. Qoy na waama. Fida amma. Aleksi taayee. Ayya sheeritti godheera. Amma dhufaa qoy. Shekuu asirratti hundi geessan. Shekuu asirratti. Poolisii qabee bira taa'amu ni tun milishaadhuma poolisii. Milishaa maaliiti? Qarqaatti humni kunu. Poolisii dha. Poolisii. Shekuu asirratti. Qabee mazagaajaa geesseen ture naan jedhee natti minnaan qabsiisee deemtime ture. Godinyaadha hiriyaadha. Hiriyaasaati? Amma inni illee bira taa'ee miidiyaa taa'ee waa biraa dubbata yeroo gasiirratti argu. Caatii qimmaa jechuudha. Amma liibii irratti ture bar caatii qaamaa. Amma isa kana qaama seeraattis duttiin himtanu nama leenjee sanattalee waa hunda fitatee biyyaa beenuti. Inni galee garuu rakkina biyyaa nu baase hin jijjiiramna akkuma nam tokko dalaganne ilmoo namaa taane biyyan baate rakkan ilmi namaa kumuu rakkata inni kusatallee miidhamallee arraba maaltu fide ganda kan keetii qabee zarii kan keetii qabee si xiqqeessa dhuftee waa'ee ganda kootii waa'ee biyyaarraa guyyaa tokko dibaate dubbattee nan gargaarsa kee illee wanti itti gargaarsa tokko hin jiru hin sobin hin kijibin. Facebookaa yuutuubiidhaan ittiin na guddifatan. Facebookaa yuutuubiidhaan jechuudha maqaa kootiin. Aleesitti dabalee nufa qoyal tokko. Dawalii fidi asirratti nu Dhaggeeffadhaame al tokko. Ijoolleen shanan gibee ijoolleen jimmaa. Gaafa jedhanii Facebookaa yuutuubiidhaan saddaqatanii na guddifatan. Hatan jechuudha maal eddani? Maaliif gadi baatanii dubbatin? Maaliif gadi baatanii gosa jalaatiin ganna jalaa qoratanii irra geessanii hin raggatin uummata miidiyaatti xiqqeessu uummata miidiyaatti gadi ba'ee na arrasu. Akka jimmaatti akka shanan gibeetti gandaa biyyeen qaba sabaan qaba bakkeetti na danneen nuti warra sanyii baajii baari warra sanyii mootii raayyaa abbaa machaa amaddeen jabal ustaazota guddaa kan akka muummicha ministeeraa jechuudha kan adda uummata hundaa Afrikaa guutuu qabachiisee bulchaaru. Aleksi dhufeera qoyal hin galcha. Galchoon. Seeraan haa ta'u tammoolaa. Mucaan tokko kan qabsaa dheedhee bakka qabsaa cimaa dheedhaa ture inni kunoo dhufeera Aleksi. Gaafiiti gaafata gaafii olii deebiftanii laa seeraan. Gaafii deebii gaafanna. Muuziqaa cufi. Milishaan itti qabee Aleksi. Aleksa gaafatu. Milishaa qabee bira ta'a maal Aleksiin bira. Asitti ilaalan. Asitti of ilaala Aleksi akka keessa jirtu. Of ilaale boleessa. Amma kan jedhu Aleksi. Gaafii gaafadha. Gaafii deemsi gaafadha. Kan itti makalaakiyaa qeeqaa turte kan itti makalaakiyaa arrasaa turte gasii dhugeessatti. Si qabsiisaa. Seeraan si gaafachiisaa. Daangaa darbitee na arrasuu keetii fi lafa wayiitti yookiin biyya wayii walitti hin qabnu. Ilmaan abbaa tokkotti qaban seesitti dubbadhu kadhattuu nutti nu mishinaa kadhattuudha. Ganamaa galgala galataa hojiin hojjetu jettee na arrasaa turte. An marzii nyaadhee gaafa fallisii natti godhamee naa fadhee dhukkubsadhee fira dubaayeen keessatti hin qabu bakkeera bulaa ture kaartoonaa fadhee. Kan itti dabaalee gadi baatee uummata Oromootiin hin gargaarinaa ariyaa bakkeetti jettee dubbataa turte maaliif gaafii deemsi gaafadhe akka ijoollee iluu tokkotti. Amma inni guddatu gaalaa qoy gaafatte miti inni guddatu deebisu. Inni guddatu amma mutti qabadhu gaa deebisee Aleksi guddatu. Alaafiin kee tallachuu ana. Baay'ee dhiifama waan biraanii dubbisaa ture. An viidiyoo haasaa kanan danda'u beektaan barreeffama dubbisaa ture. Amaddiin fayyadee bakka rabbisi fayyise oola. Wandimme gadda baay'ee cinqabnee turre. Maal jettee maal la gaafattee? Falfalli siriin itti godhame gaafa marzii nyaadhee dhukkubsadhee lapheedhaa citee dhukkubsadhee mana ciisee jedhu gaafa mana hospitaala dhaqee nama na yaalchisu dhabee
baagidii baadimaasii qoricha ilaalanii naannoo biccuu wayyaa'ee ustaanitti gadaanii uummanni Oromoo gargaarsa uummata Oromoo si gaafata anillee isin gargaara. Biyya galtee yaalamtee deebittaa gaafa ustaanina jennu mana iluu keessatti mucaa kana gargaarinaa duunaan jennaan saasaa biyya galchaa jettee kan itti qofsofte ati ilma Oromooti miti saba Oromooti miti Oromoo keessaan dhalane gandee qabda kutaa qabda. Si galee saba qabda anillee akkasuma biyyan qabaa saban qaba. Akka shanan gibeettu ijoollee shanan gibeettu waan dhukkubsa dheedee biyya nagalchanii na wallaalan garuu ati akka ijoollee iluu baaburaa tokkotti akka ijoollee iluutti si gaafataadhaan. Si galee hadhaa ati na arsitee kanaan qaaliin gadi baatee ijoollee jimmaa hundaa arsaa turte mana barattee jechuudha. Si galee ati na arsitee kanaan qaaliin uummata jimmaatiin sanyii miiliki ilmoo dhiqaalaa jettee wanti isin jedhee jiru jechuudha. Garuu ati biyya seera jirtu keessa jirta. Si galee Itoophiyaa seera dimokiraasii uummata Oromoo jechuudha. Kana isee muummicha ministeeraati. Qabachiisee bulchaa jira. Si galee ragaa wajjiniin viidiyoo wajjiniin kasamnaan gara gaaffii kee ijoo na gaafadhati. Gaaffii ijoo. Yoo barbaade akka walalootti siif dhiyeessu Aleeksi deebisuu qabdaati. Akka walalootti dhiyeessu gaaffii. Ilaala amma Amaddiin nagaamti sagaleen koo. Nagaam. Ani engadda na dhukkubee gaafati jettu kanani kadhataan irratti oomishinaa jedhee kanani gargaarsa gargaaramuu qabu kanan jedhee si dhukkubeetu hin taane gaafaati geemii taphattee geemii sana irratti feemasoonni miliyoona 3 moo miliyoona 5 walitti sii qabnaa jedhanii si sakkasanii achi namni leencumallee mana keetti darbatu dhabameennaan borumta isaa geemiin akka yaadan taane amma birrii walitti naa qabuu qabdu makiinaan naa bitamuu qaba gaafateettu kun haraama rabbiin birattis walitti numa buusaa ammoo Amaddiin irra gaafa gargaaramu tu nagaa qabu borummoo kan akka Amaddiin kudhanta dhufaa jedhee gaafa sana dhaqana morme kanatti na dhukkube jette sun immoo sirriidha waan sirriin godhee sana mana kanatti na dhukkubeette Engadda gaafatti na dhukkubeette an baay'ee rifadhe ati obboleessa kooti Oromummaa waliin qabnaa. Ada gaafii tokko si qabadha afaan kee dammaa. Egaa nan bitaa isaatti na gaafatte bitaa koyi. Koyi gaa waan si qabadha. Uummanni Dubaay marzina nyaachisee sirii natti kennee hoogii balfalantti godhee beektaa tamma quba qabdaa dhukkubsachuun koo. Aleeksi keessaa quba keessaa nabu harka keessaa nabu Aleeksi. Quba qabdaa. Ati na shqabbaxini meetoo fiqate. Na shqabbaxinati. Birri inni geemii irraa argate inni sitti erge leenca faa biteedhanii birrii naawwiin faa sitti erga nyaattee kaatee dhuftee fira godhatte dhuftee biyyatti ittiin bashannantee lafa bitattee deebiteeti. Birrii sanaan. Amaddiin kana hundan beeku. Maqaa jimmummaatiin itti dhiyaatte jechuudha. Elaa Amaddiin dheengaddana dhukkuba gaafatettu dhukkubni kee maali? Maal taateetu jennaan gaafa jalqabaa yeroo duraa laphee kana jalaa waa ol na dhiibaa, waa ol na gubaa, na caccabsaa jettee lafee tasiin ol na bahettee uffata baaftee nutti agarsiifte. Achi deebitee immoo siiriitu natti godhamee sheekiin tokko biyya galtee sirratti qaraamuu qabaa jennaan mirkaneeffachuu qabnaa dhukkubni kee dhukkuba mana yaalaatti beekamu yoo ta'e ragaa fidiiti anatu sa'aatii 24 laayivii irra taa'e deeggarsa walitti qabee si yaalchisaa. Yoo immoo siiriidha jedhame sheekiin siiriidha jedhan sun dhufanii nuufa mirkaneessanii jennaan waa'ee siirii afeeraa jette booda immoo yaada kee jijjiirte. Siigalee dhabdii waa'ee siirii miti erganaa qoratamee siirii miti jedhamee jennaan nuyi birrii walitti buusnee ndoomti keetii kunnee fi sheekuma ati achi as dhuftee lamachi deebi'urra paaspoortiis ganaa baafachuus barbaada waan ta'eef sheekuma sasitti qaraamu sana tikeetii kunnee fi Dubaayitti erginee dhufanii sitti qaraanii adeebi'an jennaan lakki sheekii sana maqaa dhabuun hin danda'amu jennaan isiin kunis diraamaadha inni la si galee. Diraamaa miti afaan kee dammaa qabee al tokko dhagee bartuma. Sheekiin Abdii Huseen tu fidee dhugaadha Abdii Huseen bira jiran sheekiin guddaadha. Garuu Ustaad Hamzaa Hashim mucayyoon tokko natti waltee isaantu siriitti godhee kan itti raggataa turte biiraa wajjiniin dhumne haraama wajjiniin dallanitee miidiyaatti dubbataa turte isaantu siriitti godhee naan jettee natti miti. Innaan falfala sirii natti dalagamee miidiyaatti dubbataa ture dhugaadha. Gaafan dubbadhus immoo dubbii dhagaa wajjiniin qoricha dhugeenyaan jibsii kana keessa na nyaatee lafee bichaatti na hambise. Qorichi sunis immoo qoricha na hawaasani. Maqaa nama meeshin godhee haasa'uun barbaadu qoricha na hawaasani. Maaf naa softuma nama qoricha si obaasee. Nama jala jira. Maaliif isi kasabna biyya kana keessaa galchina jedhanii asfaaraan qoricha naannoo kan jechuudha. Qoricha kana gaafa na buudda beedhaa gaafa timaantii mana keenya aduu achi na fidan makiinaa ofiitiin abbaan fedhe isin quba qabdan hin beektanii qoricha si fayyimnaa kan itti nama arrasitee kaatee deebitee gaabbitu dhiisa hin fayyitaa fi haqee guutuutti deebitaa
ijoollummaa qabda jirummaa illee qabda yeroo bicummaa kuftee naani jinni sitti galtee naan jedhan. Maa siree raama oo barcumarraa. Mukarraayi. Toofide doo gadi si buusa walaa gasii keessaan gasiyaa of eeggadhu muyitee qabadhu ta'i. Na kabajidhaan fe'ima sada. Kabaji. Muyitee qabadhu ta'i isin jedhe bira. Jalan isaanii mi'aatu. Mucaa kana namni edee dhaggeeffatu dhabameetu bara. Isinii gaafa dhuftan allaaggatan. Dhaggeeffadhutti maa dhaggeeffadhu. Siiriin falfalli godhame kun beektaa mucaan kun akka inni dalagatee ilmoo namaan taane jedhanii falfalli jala jira beektaa siiriin gaafa duraan awwaala baadiyyaa bootaa dhodhee sanaa dhufuus nama hunda na lalaa ture. Uummata miidiyaatti gubbaatti na sirbaan hin taphadha. Nyaadha nan dhugaa salgii namaa eebba namaa dhaqee maallaqaa kennaan ture. Garuu booda kana immoo gaafan waa'ee mootummaa kana deeggaruu jammaree kitaaba isaa dhuskanii. Waa'ee mootummaatis amma siyaasa keessa nuun gashin galaasitti. Siyaasa keessa nuun gashin annan sodaadha. Siyaasaa miti dhugaa jirtu sitti maana dhaggeeffadhutti maa na jedhan dubbatanii qoy al tokko dhaggeeffadhu qoy. Kitaaba muummicha ministeeraa dhuskanii beektaa Dubaayii eebbisuudhaan baasii kaafamanii hin eebbifne dhuskani. Si galee yaa'ee ilollee isa qaamne annee burji kalifaatti eebbifne kunoo suuraa felisee agarsiisuu danda'an. Annee eebbisiifne dhaggeeffadhutti maa dhaggeeffadhu na jedhee wajjin dhaggeeffadhu qaamu itti qabadhu ta'i aleski. Akkoo argeeran siin jedhe maaliif? Yeroo dubbadhu dhageete miti erga sana mucaan kuni nuti miidiyaatti gubbaatti ol baafnee iqaamaarraa hojjennee gaanaanii mootummaa deeggaruu jammaree jedhanii natti qabsaa'anii qoricha sii kennine naan jedhanii martii na hubaasani. Martii na hubaasanii naan martiin kun lafee bichaa na taasise. Maal ilaaltu kunoo? Lafee bichaa jechuudha. Qoricha sii kennine kunoo laal kana laal. Lafee bichaa nyaatame nu jechuudha. Martiin hin ajjeesa malee lafee duwwaa naman taasisu amaddiin. Koyi gaazextiin himaa. Muitii qabadhu dhaggeeffadhu qabi muitii qabadhu siyaasa namaa dhaggeeffadhu qabeetti waan abbaa dubbii bira. Gaafa kana gadi ba'eentan Oromoo na qarqaadhaa martii nyaadhaan jira nan dhukkubaa laphee kana akka ibiddaan gubaa jibsii keessa na nyaata nan dhukkubaadhaan jedheen jennaan asii toofidadoo kana jedhanii mucayyoo tokko jedhanii geessanii sheekichuma gaafa dura qoricha naa kenne sana bira na geessanii qoricha naa kennan qoricha kana yeroo itti dhugu zanzamaa fi quraana itti qaraadha lafee kana keessa na deemee akka waan hin aannan dhugeetti jibsiin kan koo bicuu wayyoo argate si galee baagidii faati maasii qoricha naa kennan mana baagidiin jira summaa jechuudha. Qoricha ergasii mataan kan kubanamee wanni na dhukkubu edda bicuu waroon jedha wayyaa hin baroo jedhe baroon buleedha. Garuu alakkitaa eega namaa galgala maaliif sitti qabsaa daangaa wayii yookiin lafa wayii walirraa hin qabdanoo maaliif sitti qabsaa naan jedhan ijoolleen baay'een maaliif ofirraa hin dhorkine maaliif hin qabsiifne naan jedhanii natti dubbannaan kiyyuutti mee kiyyuudhaan naqi qabii seera jala oolchi mucaan kun nama 25 irratti na xiqqeessaa ture na arrabsaa ture ani nan dhukkubaa lubbuu keessa jira biyya kana keessatti immoo obboleessa fira tokko hin qabu utuma kadhataa ta'e utuma kadhataa tokkuma keeshaa hafatee madeeraa taa'e shilingii sumnii fuudhanii itti darbanii yeroo rafatan malee hin arrabsanu hin xiqqeessanu qabsiisii birrii yoo ta'e siifan ergaa nama harkaa kaadheen jedheen jennaan rakkoon qabu naan jedhe jennaan alakii taa'ee fidaati nan gaafadhaa waan hin arrabsuuf waan hin xiqqeessuuf jedhe mas uumaa fayyaan jedhan ilaaltoom summaan fiiltara malee qoy isin agarsiisa fayyaa ta'uu kootiif dhukkubsataa koo ta'uu ilaaltaa muuma summaa jechuudha as ilaali agaata miti kan agaata miti lafee bichaa ta'e jibsiin na nyaatamee na dhume martiin hoo baasanii bara martii. Dhukkubni akkanaa ilaa maddeen dhukkubni akkanaa kun lack of food jedhama lack of food afaan ingiliffaatiin lack of food jedhama inni sun waan qal'aaleedha rakkoon qabu. Lack of food miti dhaggeeffadhu. Lack of food jechuun nyaata hin qabdu siin jedhaara marti. Martiin hoo baasan nyaata minaa minee miti martiin hoo baasan. Tobi kottu walibi martii na ubasani nyaata waan dhabe nyaata Dubaay keessatti dhawama ma uummata hunda nyaachisa warran dhugaa na sharaa bar dhukkubsa lubbuu keessatti ture bar amma sammana dhukkubaa bar nama muurii qabatu bichaatu gasii ol galanii akka waan na dhukkubaa jire duunaan reeffa isaa biyya galchine natti qabsaa turan. Garuu ati gosa qabda koy akka ati gosa qabda biyya qabda si galee akka ijoollee iluutti sitti maala dhaggeeffadhu ati gaafa rakkadhu nagargaarta yoo fedhe nagargaartaa yoo fedhe immoo ofii keetti dhiftee irraa deebita malee uummataan hin gargaarinaa haduu reeffa isaa biyya galchinaa jechuun maaltu fide Alex lubbuu du'a namaatti ta'e raawwachuu jechuudha. Maaliif ani fakkeenyaaf sababa Tigiree miti wayii Amaaraa miti Oromoodha ilma Oromoo tokko nama deengandallee Oromoodhaaf dhaabbataa ture biyyatti si galee kanarratti attamattama kan naan jettaati attamattama dhageesse mucaan kun fedhan qabu haalii hin qabu. Biyya kana keessatti qophaa jira naannoo odeeffannoo wayii dhageessanii odeeffamu nammoo cinaa kan koo baxaam itti jira namni Dubaay keessatti lafa ta'ee fuuldura ta'e nama hedduu qabaa. Amaddiin haasa'uudhaanis nan deebisa kaa haasa'u. Naa tofta. Gaafii ati na gaafatte narkaa badaam deebisu. Gaafiin si gaafataaru kan dhukkubsadhee lubbuu keessa jiru maayina terorista. Gaafiin kun.
Oke. Na guddisi gaa. Oke. Isa inni guddisuu hin danda'u. Akkami beektaa maddiin? Ilaalanii sitti roorrisuu. Sitti roorrisuudhaafis nama namatti roorrisu illee miti. Na caqasi gaala. Yoo nan dogoggora koo fudhadhee namni sanatti murteessu atis yoo bakka kanatti dogoggortee ta'etti fudhadheen ba'aa dhiifaman illee sin gaafadhaa garuu na dhaggeeffadhu. Amaddiin jalqaba akka Dubaayii dhaqeen hojiin hin taanee fi hojii jijjiiruudhaaf Oromoon Waa'ee waa hojiitii xiqqoo miti bari. Waa'ee hojiitii miti. Waa'ee dhukkubaati malee waa'ee hojiitii miti. Waa biraa maa dubbatta? Waa'ee dhukkubaati malee waa'ee hojiitii miti. Dhaggeeffata miti tasmaama. Waa'ee dhukkubaati. An hojii nan qaba mataa kottan. Waa'ee dhukkubaa dubbataa nuti. Waa'ee hojiitii miti. Si akkamittan haasaa gaashee akkamittan haasaa atoo naasofsiisaan jirtu. Anamma yaada koo wal jala oo naasa'e malee jalqabarraa kaasee yoon hime malee wal harkaadha. Sababni an kana jedheef marsaa tokkoof lama Oromoon gargaaree hojii akka hojjetu guunaan Amaddiin taa'ee hojii hojjechuu dide. Oromoon Guyyaa lama guyyaa sadii hojjetee Oromoon dhaggeeffatuma. Oromoon wanti jarri naa godhan tokko hin jiru. Tokko iqaamaa koo immoo haadha baatee gaa'elootii fi mubaarak musammaa dhuguma ijoolleen mana wadaamii na gargaartee iqaamaa naa dhaaddetti. Iqaamaa naa dhaaddetti namni waa tokko naa godhan jiru namni na nyaachisan jiru garuu ilmaan Oromootiif aarsaa kaffaleera kennee rabbi baatee dhaabbadheerasi. Kana dhibbaan dhibbatti ragaalee nan qabaa namni illee na deeggara. baay'ee gargaarsi fedhiidhaan malee dirqama miti bara. Dhaggeeffatu al tokko miti kodumee gargaarsa gadi dhiyaatu hin ta'ini. Alees dhaggeeffatuma tokkoffaa ati bajammaa asitti himu waa'ee kan koorratti waa'ee obboleessa keetii muti utuu obboleessa keetii utuu gookii fakkeenyaaf namni kun ilma Oromooti. Aadaan na gaafata kitaabni seenaa na gaafata maaliifan itti qoosa maaliifan itti qalasaa maaliif sammuu keessa dhabama. Atoo nama barate nama tamaare ofiin jettaa. Malee nama dhaggeeffachuu didde bara Amaddiin ilaa dhaggeeffadhu. Namoonni asirraa Amaddiin gargaaramuu qaba jedhanu birrii tokko sitti kennanii beeku afaaniin jedhuma. Laammee agargaara nus adiisa nus. Agargaara nus adiisa nus. Lala no. Dhaggeeffadhu al tokko dhaggeeffadhu. Tokkoffaa ati nama raayyaa ittisa biyyaa makalaakkiyaadhaan milishaadha jedhee xiqqeessaa ture mana iluu keessatti nama 25 irratti ati qaamuma seeraa jechuudha. Gasiisa tokko jira kiyyuudhaan maal ilaalutti. Milishaadhaan turreeti makalaakkiyaadhaan. Jedhaan turre muummichi ministeeraa jimaa qamaate dhaggeeffadhu himaa jimaa qamaatee basaaftuudhaati mootummaan geetu maaliif asi jedhee basaaftuudha. Basaaftuu uummataati. Maaliif sababi mucaan kun abiyyiin deeggaraa. Mucaan kun mootummaa deeggara mootummaa biraa dhaabbata. Amaddiin iccitiin baasin qaba. Yaalli guddaa keessaa turte. Naayii dhiisii Amaddiin mootummaan kana dhageenyaan na qaba bannaan. Yaalli guddaa keessaa turte hin jedhe barra. Asisiin jira barra dhugaan sitti maramu. Bannaataa jechuun rikardiin godhinaa bannaataa jechuudha. Viidiyoo kana waraabina. Wallaahi gordi godha. Hundi keessa maa hojii keetiin barra. Hojii keetiin barra waan itti hojjetaattu Itoophiyaa keessatti barra. Kun hin bareedaamam. Toofik sida miti kan harkisee keessa nagalchee waan hin taane keessa nagalchee. Si fide Amaddiin egaa dhugaa Amaddiin kana fide. Waasii na fudhate miti Amaddiin. Muti godhe Toofik. Muti godhe waan tokko. Tokkoffaa uummata keenya. Ati tokkoffaa basaaftuudha. Maaliifan siin jedhee muummicha ministeeraa jala deemtee keettaa hin arrabsi dalleedha. Milishaallee makalaakkiyaadhaan illee milishaa ta'e keekaa turte mana iluu keessatti dhibbaan dhibbatti si argeera nama kuma Bannaataa jechuun waraabina. Bannaataa jechuun waraabina. Ame koy gaafii tokko gaafadha ame. Bilis koi gaafii gaadha bar gaafii gaan gaafata bar gaafii gaadhaan deebisaa lafi bar. Reenfa isaa biyya galchinaa raayyaa ittisa biyyaa keessatti ture mucaan kun jedhee hin gargaarinaa deemota irratti nama kuma 25 irratti iluu maatii kan keessa beeksisa kan keenya deebisee argateedhaa ture iluudhaan. Wallahi nama kuma 25 irratti garuu ummatu waraabadhaa likurri waraabuu keessa likurri waraabaa lafa kaadhaa makalaakkiyaatti illee himeen jira garuu haalis kitaayee dhaggeeffatu hima. Ati muummicha ministeeraa Afrikaa guutuu jechuudha birrii biyya alaatti liqeeffatee warqee godhee agarsiise ati kabajaa wallaaltee mucaan kun yoom biyyaa qabsaa yoom biyyaa dhaabbate jettee natti roorrisaa turte. Reenfa isaa biyya galchinaa duunaanii hin gargaarinaa uummata Oromoo biran dhaabbateedha hin nyaachisinaa hin obaasinaa bakkeetti darbaa kan jedhee narratti raawwataa ture si dhibbaan dhibbatti likurri waraabaa ijoollee hundi keessa waraabaddaati.
warreen jaallatan hundi keessan jechuudha. Kana dhibbaan dhibbatti fudhu yookiin jilbeenfattee uummata Oromoo nama 2,000 kanarratti dhiifama gaafachuu. Yoo dhiifaman gaafattu taate toonnoo siraa jala ga'ee ooltee hamma sammaa isirinyaa illee itti gamte jechuudha. Isirinyaa keessa buute. Bakka ishi viidiyoo warra amma viidiyoo waraaban hundi jaraa diilee takka godhanu dabarsanii. Diileetti miti. Ati jilbeenfattee uummata Oromoo hunda dhiifattee jennaan uummanni Oromoo diileetti hin godhan. Yoo jilbeenfattee dhiifama gaafattee. Jilbeenfattee dhiifama gaafattee uummata Oromoo abeetii balleessan. Ansi wajjin ciqicciqii mataa buusuus hin dandeenye. Waa'ee kee wanti nagashuus hin jiru. Abbaan barbaade si haa gargaaru, abbaan barbaade dhiisu. Kana boodaan waan akkanaan godhu dhiifamas nan gaafadha garuu warra amma rikardi godhan. Akka jarri diileetu godhanii mootummaadhaafis. Likardii miti. Ati jilbeenfattee muummicha ministeeraatiif ijoollee dheengaddaa milishaa magaalaa biyyaa wareegamtee dhaabbataa turte arrabsaa turte. Jilbeenfattee dhiifama gaafattee jennaan uummanni likardii kana gadhiisa. Yoo san taa'u taate kan sharrii qopheessitanis kan waa hunda gootanis hin gaafatamtan jechuudha. Nam tokko likardii godhanii dhaggeeffatu. Tokkoon keessan immoo waa tokko dubbannaan mana kan keessaa bulookiidhaan isin gaggeessa. Bulookiidhaan lala waa tokko dubbatanii naan. Ishi akkas goona gaa isa sana dhuma irrattan viidiyoo. Jilbeenfattee mucaa dhukkubsataatti qoosuu dhaggeeffatu. Mucaa dhukkubsataatti qoosuu gootiif balleessee rettee yoo dhiifama gaafatte uummata Oromoo. Likardii kun godhamu viidiyoo chaatu. Ahmaddeen. Muitii godhu ta'i. Muitii godhu ta'i isin jedhee. Abdi muitii godhu. Itti meedhaadhiis. Ishee ati dura maqaa raayyaa ittisa biyyaa balleessuu kootu dhiifama jedha Ahmaddeen. Ati dhiifama si haa gaafatu. Maqaa raayyaa ittisa biyyaa maaliin balleessu kottuu biyya basaaftuudha atu abdiisu basaaftuudha. Warra basaasee biyya qotee biyyaa bee hundi keessan. Dhaqiibidha. Ahmaddeen waan an jedhu natti mi barreeffadhee kaa'e. Muummicha ministeeraa tuttee arrasitee makalaakiyaa arrasitee xiqqeessitee mana hidhuu keessatti. Kana uummata Oromoo dhiifama gaafattee dhaggeeffatuma. Uummata Oromoo dhiifama gaafattee anammoo dhukkubsataa mucaaleen gadda raayyaa ittisa biyyaa keessa ture. Haduuku hin gargaarina haadha keessan zarrii keessan hin balleesse dhalaa turte barka kataa turte miidiyaa irratti. Namni mucaa Ahmaddeen hin gargaartan zarrii keessan hin balleesse dhalaa turte. Muummicha ministeeraa sin tuffattee makalaakiyaa sin tuffattee hin xiqqeessitee. Kana jilbeenfattee uummata Oromoo yoo uummata Oromoo dhiifama gaafatu taate daqiiqaa sekundee ammaa keessa murtiisitti fudhatama jechuudha. Ishi yoon kana godhe amma hin balleessu si dhaga'u warra amma rikardi godhan. Na dhaga'u hin balleessu yooti jilbeenfattee dhiifama akkanatti gaafatte uummata Oromoo hunda mucaa dhukkubsataatti qoosuu gootiif balleessee jireette. Maqaa Aleeksi dhiifama gaafadhu. Dhiifama gaafadhu. Dhiifama gaafadhu. Aleeksi dhiifama gaafadhu. Gaafachuu nan gaafadha Toofiq. Gaafachuu nan gaafadha qoy al tokko Ahmaddeen mo'itu godhadhu. Jalqaba inni kun hin qaqqaba. Likardii waraabadhaa waan inni dubbatu hundi. Kan dursuu qabu laa Ahmaddeen dhukkubsataa jira. Dhaabbataa ture jettee xixiqqeessaa turte nama 25,000 irratti zarrii naasiree keessanii balleessite iluu ilaalle jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo makalaakiyaa illee milishaadha turte. Milishaadha hin beennu hattoota jettee arrabsaa turte jechuudha makalaakiyaa illee. Raayyaa biyyaa illee dabarsitee ammas immoo mootummaa illee hin basaafte jechuudha basaaftuudhaati. Tokkoffaa kana uummata Oromoo hunda dhiifama gaafattee mootummaa dhiifama gaafattee anallee dhiifama gaafattee yootti ijoollee miidiyoo waraaban hunda likardii godhan hin gadhiisan. Yooti immoo dhiifama gaafachuu didde likardii godhamee gadhiifama daqiiqaa sekundee keessa maatiin keetis atis qaama seeraatti dhiyaatan hundi keessan.
Maaliif gocha suukkanneessaa ilma dhala namaa irratti raawwata waan ta'eef gocha suukkanneessaa dhala namaa Ahmad irratti Diin carraanuu kennituun dubbanna. dubbadhu mee Aleksi. Ela akka goonu akka goonu akka goonu namni si gargaaruu danda'u namni si gargaaruudhaaf fedha qabu dhufee asirraa wacuu miti si haa gargaaru. Angaruu akka Aleeksi Taayyeetti kaleessas har'as boris amaddii nama hojjechuu danda'udha. Fayyaa qabaa gargaaruun sirrii miti jedhee tana mana. Okay, koy gaafii tokkoon gaafadhaanii koy aame ko. Koy qaabadhuun. Okay, ani Alamaayyoon yeroo danuu nan argaan gidee gargaarsi Ahmad Diiniin gargaaramu jedhamee uummanni dhufee gidee gargaaruudhaa ka'u kan dhufee rabbashee mucaan hojii hojjechuu qabaa akka hin gargaaramne nama jedhu keessa inni jalqabaa Alamaayyoodha. Haa ta'u Alamaayyoo miti. gaafirma qubna garaan gaafadha toofi koy. Akkas jettaati miti? Sirriidha maqaan kun Gargaaramin jettu qoqoo ittiin gaafadha. Gaafii tokko itti ibsee gaafadha. Ergat mucaan kun hin gargaaramin jette mucaan kun immoo ishii anis nan gargaarinaati hojii gariin hojjedhe gideen immoo hojii hojjetu bira dhaabadha mucaa kana jalaa bitaa gargaaraa itti beetaati. Hin beektu. sirriitti. Maali? Wallahi sirriitti. Simbeet. Ala ummata koy. Jimmaa Tokko deebisuu gaafii kana Ahmad. koy waan gaafadhaanii koy. Amma marti nyaadheen kutotaadha lapheen ciramee dhumee dhukkuba qoricha nama fudhataadha mana baagiddiiti. Baagiddiillee kun hojjetanii mubaarak sammalee jira. Garuu ati mucaan kun dhukkubataan jiru mootummaa deeggara mootummaa bira dhaabbata. Kanaaf dirreenfa isaa biyya galchuu qabnaa jettee kan qabsaa keessatti ture keessaa isa tokko. Iluutti illee yaadattee zarinnaa zarii kan keembaleessa iluu gargaarsee naan jettee iluun sodaate ansi gargaaruu keessaa harkan qabu Oromoon illee gargaarinaa dubbataa ture. Garuu ati makalaakiyaadhaan illee milishaadhaa jettee tuffataa turteetti qaama seeraan jechuudha. Makalaakiyaa sana eegalee jiru kiyyuun jechuudha. Milishaa kan keessaa jettee qaama seeraa nama lubbuu ofii xiyyiitii dharraasaa kennee biyyaa wareegamee dangaa biyyaa kaayuu tuffattee turteetti. Biyya Itoophiyaa keessa teessee. Kanammoo gaafati Itoophiyaa teessee caatii qamaatee mirqaantee uummata Oromoo xiqqeessitu saba Oromoo mootummaan si ilaalaa jira. Sagalee kana likoorti godhamee lafa kaamaa jira. Sagalee bor idimee kan keellikkee kan isiisu beektaa gochi kun gocha sukkanneessaa dhala namaa irratti raawwate waan ta'eef. Gochi du'a maaliif dubbii du'aati. Nafsiidha bara. Maaliif uummanni Oromoo saba guddaadha. Rakkataa yoo kaatee rakkataa argite shilingii tokkotti rabattee rafatta malee hin rafsitu hin xiqqeessitu. Yookiin immoo afaan kan keessi baattee bira rafatta. Garuu ani dhukkubsadhee lubbuu keessa hin jiraan. Marti na nyaachisanii laphee kiyya na ciranii fitee amma yoo wanaatti akaatti hin deebineen. Maaliif? Sababiin Amaddiin horii galchuu bandee maaraa? Horii galchuu bandee maaraa? Waa tokko sitti fedhe. hundi keessan waraabaatii gadhiifadhaa. Hundi keessan. Ales dhiifama gaafachuu didee jira. Karaa daarii irratti iskiriinii irratti agarsiisa. Akka gootu. Rikoordii waraabadhaatii gadhiisaatii muummicha ministeeraa xiqqeessee makalaakiyaa xiqqeessee mootummaa basaasee basaaftuudha. Rikoordii waraabadhaatii hundi keessan gadhiifadhaa. Jarri gastii irra jiran kun waa tokko sin fayyadanu gadaariiti geemii taphadhu namaa wajjin. Geemii taphadhu namaa wajjin. Uummata keenya argitanii gaaffii deebii hin qabdu. Basaaftuudha hattuudha uummata keenya gaba waraabbattanii rikoordii godhaadhaatii gadhiifadhaa hundi keessan mana manatti jechuudha. Tokkoffaa warri gastii keessatti immoo dhuftanii waan biraa dubbattanu sagaleen keessa waraabamee akka argee deema. Gastii keessaa buluukii isin godha buluukii kun gastii koo keessa keessanii waa tokko dubbachuu dandeessan jechuudha. Waan biraa. Waa'ee mootummaa irraa ta'e waa'ee kooraa ta'e waa'ee kan gommoo silaa yoo isin hin beektan. Amaddiin maa jedhan nabuuftaa? Amaddiin. Kottaa warri tasibatti dubbachuu dandeenye gadi darbatan jechuudha mana keenya keessaa buluukii. Arraanuu kenna Aleksii ana fide miti carraanaa kennite annatu gaafachiisa maa baafte ati. Bu'aa gadi maal sodaateen baane gaafi deebii deebisuu hin dadhabne gaafi deebii akkamitti deebisama dubbii dhala namaatti gachuusu qinasa isaa raawwataa ture bira nama dheengadda biyya ofiitiif sabaa salmiidhaaf dhaabbataa ture. Mootummaa kana kanaan godha kaayyoon ni maasinaa maddii daggaaroon ana kan jechiisee irraa biyyaa daggaatu lilleena garuu mucaan kun basaaftuu uummataa basaaftuu milishaati maal jedhee haduu reenfa isaa du'aa bilcha galchinaa eegaa wanni nama kuma 25 irratti qabsaa'u ijoolleen shanan gibee hundi keessan ilaalaa ture ijaa jechuudha.
Ashii haa ta'u qaaliin immoo gadi baatee jimmaan ijoollee shanan gibee hunda xiqqeessaa turte jechuudha. Gadi baatee jechuudha. Sanyii miiliki sanyii harree sanyii diqaalaatti jechuudha. Uummata jimmaa hunda xiqqeessaa turte jechuudha. Illuu kanarraa ijoolleen illuu hundi keessan alakkitaayee kanaaf qaaliin qabattanu taanaan gootonni keessas gandi keessanis badee jira beekaa quba qabaadhaa hundi keessan. Alakkitaayeetti fi qaaliin qabattanu taanaan. Guyyaa tokko gadi baatee ijoollee jimmaatti qubaatti guyyaa tokko gadi baatee ijoollee jimmaatti waa'ee. Aleksiin nan fida amma maalirraa barbaaddaati? Nan fida amma san. Jilbeenfatee uummata Oromoo dhiifamaa gaafatu. Maal abbaa gadi ganna buufta gurra shaanii goote maal ganna buufteeti? Ani buute. Tartiiba dhugaatti arrabaan geessireessi jettu. Tokkoffaa uummata keenya dhaggeeffadhaa asitti Aleksii dhuguuf martii dhugee jibsiin kiyya na lallabee mana uumee lakkisii jechuudha. Qoricha fudhee nama of yaalaadha. Kan jirus immoo mana abbaa giddii Faatimaasiitiin Mubaarik Musammaatii kan yaalchisanii yoo dhukkubni kusitti jabaate fayyaa gatti deebitee kaatee hojjechuutti. Kan mucaan maraataa kan mucaan xiqqaan fayyaadha qulqulluudha waa tokko hin taane nama fayyaadha nama dalagatee biyya kana dhufe. Mana ofii mana 1,700 bitu 1,400 gurguree biyya kana dhufe jechuudha. Isin galee raayyaatti biyya keessa deemee raayyaatti biyyaatiin muka isaa immoo mallattee dhiisee bee gara Dubaay dhufe. Gara Dubaay gaafa dhufu immoo namummaa kan koo dhukkubsatee hin jiru namummaa kan koo dararame hin jiru. Maaliif biyya galchinees yaalchifne kan jedhee jedhanis iqaamaa kiyya bulooguuf asiin galchanii natti qabsaanii jiran. Alakkitaayes dhibbaan dhibbatti quba qaba waan kana harka keessaa qaba jechuudha. Kan martii na yaachises ragaa jira mana jira. Martii na yaachisanii mootummaa abbaa irreetii mootummaa isa kanarraa kuffisuu qabna inni yaalii guddaa keessaa turan Dubaay keessa taa'anii of dhalataa turan uummanni baay'een jechuudha. Of beekanii. Akka inni hin gargaaramne immoo reenfa isaa biyya galchina kan jedhee dubbataa ture Alakkitaayeeti. Alakkitaayeen maati. Alakkitaayee ijoollee liluu qaalii mukatti dhooftanii ofirraa hin uwwitanu taanaan ganda keessanii qabee gootota keessanii qabee ijoolleen jimmaa ijoolleen shanan gibee guyyaa har'aatti qabee irra deemaa argataa manatti baladhaati. Hundi keessan hin dhawwanu taanaan nama 2,000 irratti himaadha. Alakkitaayeetiif qaalii ganda jaraatii kaasaatii sabara jaraatii kaasaatii irra deemanii. Muummicha ministeeraa rabsaa ture mana iluu keessatti Alakkitaayee xiqqeessaa ture nama rabsaa ture makalaakiyaa xiqqeessaa ture rabsaa ture milishaa ganda keessaa mana dhugutti maannatti goote of dhaalataa ture. Biyya mirga sabaa salammii qabachiisee eessisee kan bulchaa jiru. Inni galee wanti kun rikoordii godhamee lafa kaa'amuu qaba. Alakkitaayee akka qabeetti qabsee gadhiifamuu qabu. Ani iyyuu Itoophiyaa jiraannaan maallaqa kan waan hin qabu aarsaa kaffalee qabsiisa. Aarsaa. Namni nokkaatti ilaala. Inni dhawu. Kanaaf uummata keenya Alakkitaayee guyyaa har'aatii qabee maatiin isaa inni qaama seeraatti dhiyaachuu qaban. Maaliif caatii qabee shishaa saabee warreen namaa gudeedee gadi ba'ee miidiyaa irratti dubbata shamarran biyya Arabaatii jenajjanee gadi ba'ee mootummaa basaasaa biyya eeqaa biyya rabbasha. Ganamaa galgala gasii gadi banatee nama harasaa oolaa jechuudha. Isa kana mootummaan muummicha ministeeraa siyyaan ilaala taanaan mirga sabaa salammii qabachiisee eegaa ture. Nullee dheengadda biyya ofiitii wareegamnee aarsaa hedduu kaffalaa ture. Biyya Dubaay keessattis immoo sababii muummicha ministeeraa dhaqafanii martii na yaachisan ija qubatti naan bitan. Kun agaatanii maa jimsiin kun dhumee nyaatamee dhumee laa kun horaa. Agaata miti dhume martii na yaachisanii maaliif hariiroo jedhanii jechuudha. Mucaan kun fedhan qabu haaliin qabu jedhanii natti roolisaa turan baay'ee tokko. Darris immoo kan na gurgurates ijoollee keenya keessaa maqaan namaa meeshaan godhee haasa'uu barbaadu guddinyoota mana obboleessa turuutti yaaladhu kan waan kana natti gaggeessise. Maaliif waan hin beekamtii qabuuf waan hin mirga sabaa salammii eessisu yeroo baay'ee dubbadhu gocha guddaa haasa'u. Dalagaa isaan dalagatu hojii isaan hojjetu himuu dinatti qabataa turan jechuudha. Hojiis immoo hin galchinaa jedhanii dubbatan. Mucaan Ahmadiin hojii hin dalagu. Waa meeqa haasaa turan jechuudha. Ani immoo dhukkubsa dhalbuu keessa nama fayyaa qabu dalagataa ijoollee. Namni fayyaa qabu akkamitti dalagata? Akkamitti hojjetee bula? Sammuun yaaduu Alakkitaayee maa deebinaan deebisin? Waan deebisu wallaale. Albee caatii qamayee waan barbaadu. Alamaayyoon sirraa jibbaa qaba malee waa biraan qabu. Jibbaadhuma qaba namtichi. Akkasuma Malee waa tokko qaba. Riiziniin biraa jira? hin qabu. Alamaayyoon jibbaadhuma Riiziniin biraa waa tokko hin jiru. Jibbaadhuma qaba namtichi.
irraan bu'in namchatti kanarra. Gadi hin bu'u. Maa shaarmutaa dabar shaarmutitti dabar feesbuukaa yuutuubiidhaan haraama daladdee zinaa daladdee haadha fiddee miidiyaa irratti kadhachiiftee abaaboo godhattee giiftii nyaatte giiftii kadhataa bultiin ganamaa galgala. Yoo kadhaa yoo tees ko Ahmaddiin hin kadhatin jedhamti. Annis ko staayilii jijjiire malee hin kadhata miti maa kadhataa oola ababaa jechuun ko already dha. Ababaa kadhataa oola giiftii haadha isaa fidee miidiyaa irratti kadhataa oola bar. Haadha isaa miidiyaa irra fidee kadhataa oola. Itti kadhantattu adda adda ta'e malee innis kadhataa oola. Haadha isaa fidee miidiyaa irra kaa'ee giiftii kadhataa oola ganamaa galgala. Akkam jirta nagaa keetii? Nagaadha alhamdulillah. Baga jiraatte baga dhiifama gaafachuu dhiisee baga dhiisati maaliif jennaan waan itti jiramu hin beeka kanaaf hin sodaate waan ta'eef si galee. Murteen waa gaafa murteen tokko irra ga'ee jedhe inni nuun beekkata waan ta'eef kanaaf dhiifama gaafachuu dide bari naaree bari isatti kasabtee jirtuuf haaree bar. Beeta waraqaa sinii fiduu dandeenya waan fitan sinii fiduu dandeenya ookee uummannas jala jirtan. Warri Ahmaddiin itti qoostan hojii keessan argachuu dandeessan akkuma kana. Akkanas jala jiru beeka kanaafiyyi dhiifama si gaafachuu dide bar. Muummicha ministeeraa arrabsee makalaakiyaa arrabsee milishaa ganda keessaa kana irrattis liqoorti godhatanii waraabbatanii lafa kaadhaatii gadhiisaa hundi keessan. Basaaf ture mucaan. Tokkoffaa ijoolleen iluu keessaa immoo kan gadi baatee dubbataa turte qaalii mukatti cabsitanii akka shanan gibetti ofirraan dhorkutan utaanaan isi irratti illee falageenya. Ijoolleen iluu hundi keessan silaayyuu ganda namaa tuqeen beeku haadha namaa arrabseen beeku mucaan kun illee iluu keessatti dhalatee iluu keessatti guddatee ijoolleen iluu narraa dhowwaa itti mataa ture uffata ganda biraatti dhaabatan. Faannoodha moo jarri hattuudha. Basaaftuudha moo maali? Maaltu jara keessaa baase? Ashii sanyii Minilik jechuun immoo maali? Eenyuun Minilikoomtu jimmaa keessa jira. Sanyii Minilik jettee jimmaan fayyaa arrabsaa ooltu jechuudha qaaliin gadi baatee jechuudha. Minilik akkamitti jimmaa keessa jira? Zabanaa bara wayyaanee uummanni warri biyyaa mee gadi baatee fi naa deebisaa bee. Minilik biyya jiraa? Dubbadhaa. Dubbadhaa mee warri keessa jira? Yaa uummatoo maal taatani? Sanyii Minilikii sanyii harka namarraa muraa ture uummata Oromoo lafarraa basaaftee fixee qaaliin uummata hunda harabsaa turte jechuudha. Uummata jimmaa hundi. Gaasii banattee qaaliin. Gamma irra baatanii. Itti adeemamee likkii itti himamee dhiifama gaafachiifneerra isa kana itti adeemne amma immoo. Kana Aleksis Taayyee itti deemna amma. Taaf qophiin kun Aleksis Taayyee kuni zamana duraaleen naarrasaa ture. Kan kummoo waa'ee dhukkubaatti dhukkubarratti namni qoosu rakkataan kamuu yoo fedhu feestaalaa fatee manni taa'ee galate namni qubatti qabu hin jiru sinii galee shilingii sumanii bira malee muudii walitti qabachuuf wal arrabsuu wal xiqqeessuun hin barbaachisu. Gaafa nam tokko fayyaa dhabee gaafa nam tokko haakima dhaquu dhabee gadi ba'ee Oromoo nama qarqaraa hidhee uummata hunda bira dhaabbatu uummanni Oromoo fedhuun gargaaraa fedhuu afaan isaatiif baatee bira rafata sadarkuun qabu. Aleksis Taayyee maaltu fidee naan hin gargaarinaa bira dhaabbatinaa hin galchinaa birrii illee warraata hin tikinaa nyaatee balleessaa. Mucaan hojiin hojjetu waan garaagaraa daawwatan waa hedduu haasa'ee ture waa hedduu maaltu isa galche maaltu waa'ee goga isa galche maal edda isin immoo akka shanan gibbete ijoolleen jimmaa akka jimmaatti saban qaba gandan qaba gosan qaba gaafa akka nama kuma hedduu shan irratti nan xiqqeessu maal eddan maa gadi baatanii dubbatin irra. Nagaamu. Afuuftuu maa kijibdaati namni dhibamaa miidiyaa irratti ba'ee akkanatti hin dubbatu maa kijibdaati. Sanyii harree ilmoodii qaala biyya bulchuu itti xiyyatis nandeessu. Ilmaan harreetii fi ilmaan diqaalaa bichaa jechuudha dhuftee ganamaa galgalaaf hammattuu miti hunda kan kee sirriitti finnee takasa kan naamu hunda kan kee wal bira keenya jechuudha ganda keetii saba keetii wajjin jechuudha. Maal nama gargaarta ofii otii fuusa dhagaa kaa'atta manni si taatee maal nama gargaarta maal nama bira dhaabbatta. Deebii deebisaa mee akka shanan gibattuu ni geessan dubbadhaa mee kasirra dubbadhaa mee waa'ee Aleksis Taayyee kana irratti dubbadhaa hundi geessan walii kasirra jechuudha. Jalqaan isin callisinaa warra jirtanu ilaa amma mucaan callisee muitii qaba taa'aa olee ka'ee inni fooloo dhumaa dhufe mucichi silaa musaa jechuudha taa'aa olee ka'ee reefaa isaa darbata. Dubbadhaa akka shanan gibattuu dubbadhaa walii kun. Muitiin qabatinaati yaada kana irratti hundi geessan dubbadhaa bal'isaati irratti dubbadhaa warri duraan jirtanis dubbadhaa.
Waa'ee isaa turbadda kun mucaan tokko nan qabsiise dheessuu beena Sheer bara. kaapiliin godheeti Alex Taayee Fidaanii maaliif akka inni akkas jedhin gaafannaani sheer godhaa uummata qashtii sheer Waan kaapiliin inni godhaa. qabullee qabadhaani. Waan inni narraa qabullee daangaa lafaa qabna walirraati fidaa qabadha. Mucaan tokko qabsiisee dheedee fidaa kunoo kan harka hidhee fidee kunoo laala. Argattee miti qabsiisee laakka kanatti geessee ture mana ilaalaan jedhee ture kunoo magaalaa garuu an sobatee dhugaateen barree natti argee ture. Birrii ergii mina miinaan jedhe. Birrii maaliin ergaan jedheen qabsiisi amma laafina jiru jedheen laafina jiru jedheen. Garuu qabamuu kutuu muummicha ministeeraa Dooktor Abiy Ahmad jechuudha kan mirga sabaa salmeessisee bulchaa ture. Har'a jarri xiqqeessisanii miidiyaa irratti gadi baaftee jimaa qamaatee basaaftee jechuudha. Waan meeqa itti arrabsaan ture yaalatti taa'ee miidiyaa irratti mana illuu keessatti. Waan meeqa itti arrabsaan ture akkamitti calisa akkamitti usama. Gandee qaba namni kun gosa qaba biyya qaba. Adda irratti hidhatee qaba. Nagaa baddoona. Nuti warra sanyii mootitti warra dhugaa dubbatu warra dheengadda dhugaadhaan dhaabbatu. Warra dheengadda aarsaa kaffalee uummata aarsii kana kan ol qabee kan bira dhaabbatee eebbatee salgii ta'e dhaabbataa ture namni. Har'a gaafa marti nyaadhe lapheen keenya nyaachite jedhu. Namni dhufee nagaa jira mubaarik musammaatiif baaqiddi baadhi maasiiti. Kan mana marfee nageesse. Hundi sii basaaftuudha sobduudha kijibduudha. Manna argaarte. Maaliin muudii qabu? Maal jedhama maali? Abdastaayee maal jedhama deem? Koi finne keenya. Amma. Noo jira wal kaa'amee jira. Irraa deemamu koi amma waan godha wayi. Maal gooti? Qaamni jira toofik tokkoffaasi akka shanan gibeetti gaafa inni na arabse gaafa inni Akka shanan gibeetti feema ni keessa nana bar. Ana jala yaa'u qabdan ijoolleen jimmaa. Miti godhume. Jala yaa'u qabnaan miti godhu gaafa inni na arabsu maaliif gadi baasee dubbatin. Jirtu mana kootti waamne gaafanneerra wallaahi. Kaleessan jiru amaddi mana koo dhumnedha. Gaafanneerra bar. Jennaan gurbaan kadhaa baree kadhaa dhiituu didee naan jedha. Maal fiduu dhaqe? Kaleessa finneerra mana koo gastii koo amaddiin. Eenyu godhaa bareettee atillee dhugaa. Adeessa akka jedhe kaleessa finneen naan. Mana kootta maayif amaddiin hin tuttuxxa jennee gaafanne halkan. Gaafatamta. Nama danuu jira. Gaafatamta. Nama danuu jira bar. Eda mana koo dhufee nama danuu jira gaafadheeraan. Daba. Maalii jala afur dhiqeen jedheen. Agai gamadde. Witi kau duta ya ini tiga apa ini naruh semua muka tiap saya kumai demisien nama kumai demisien tiga apa yang tiga semua kan muka tiap saya nungguin aja. Gudinya ya Ana udah meta tembu jadi mas tangga kati kena kaya mana tua mian. Saya kurang mesri itu dikit, saya kurang mesri itu. Masyarakat kena data saya kurang. Nampak tim itu energi ini dia nih. Sinar gini kama kami ini tiagar tidak kan jadi gura shawan gura barin gura. Kami ini tiagar tidak tahu lebih rajin tadi lebih rajin. Witi kau dulu met, witi kau dulu met, witi kau dulu. Mana tema peran, kawan ni mana ilu kita tinar. Eba aware, bobi dua kami bawa mana tema bahasa. Dari jarak unda karat tu, kawan ni umat jimma unda kat dewi saya ragat, mana ilu kita timale dan. Maka di batin randu batin. Balan jimma itu ni Ahmad Dini ko faraf saya monat ni saya eda kursi nenan. Ahmad Dini kami bahas ini. Apa kami dua kami bahas. Witi kau dulu ya ini tipu, anda. Saya kurang mesri itu nih kita, saya kurang mesri itu nih kita. Dapat. Raffi Fandana jadi kan jadi. Fandana jadi naraf. Muite kau ya ini di. Kawan umat jimma sob dulu Malaysia dah. Makalah kaya ilah kadi bayar harus makalah kaya kadi bayar ku. Ilahan tu reti kasih ilu kesat. Wah ini ratu reti tak makalah kaya dan. Orang biaya bulcun lucur, orang biaya dapat tu biaya orang kami. Asal juga pale. Senasarata makalah kaya lene kau ju ne kan ne garu liki sanu tinggal jadi liki saju. Tinggal saya kurang sulit tu dikesan. Tokofa jima ka maani karane kargan albauna fejira ini kali to kofa jolne lu ofe gadda masata ka rumah siti kan wallahi masata ka rumah Ini bira jero kuno nyon ni kabe jero Ahmad Dini kabe jero nyon ni ini bira ta foto foto show fate akan ni jimma ke sati chura ge wadati ma mummece ni sira akan ni jimma ke sati ma jolle ilu babura hundera hare chura wolte ka bonan ko chidan asta chu wange uchuna na ini bira ta ronyo ni kar jati sanggana laga nyer ini bira ta ronyo ni muiti ka odun sinya debar ni jini di oh malta balagin ajana mu mulai betu na mulai jitani dura ofika of ko bashi woi Aman yang jadi,